السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عقيدة إسلامة حرمه يا رب نومي جيسي جده بورا عقيدة إسلامة يوكين بورا إيمانا كيسا كبت إسشان فائل الله إنس قويا آخرات أمنو قويا آخرات أمنو ججون وهو يوم القيامة الذي لا يوم بعده إني قويا قياماتي بودا ساتي قويا كمو هنجرو قويا ربين إسا كيسا نموتا قبري إسارة ككاسولا fayyaa ta'anii lubbuu godhatanii ka'u sana booda yookiin gara jannataa deemu yookiin gara adabbii rabbii gara ibidda adabbii laalessaa deemu jechuudha. Guyyaan kuni yoomul ba'ath jedhama. Guyyaa kaafameensaati. Guyyaa wanti du'e awwaala isaa keessa jiru hundi isaatu kaafamuudha. Yeroon isaas yeroo Israafil xurumbaa keessa afuufuudha. Xurumbaan qiyaamaa kun marsaa lama afuufama. ونفخ في السور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله جل كوني سجل قباتي ني أفوفا مي ترمبا كيسا يوكين فاقان ني أفوفا مي يرومان ني أفوفا مي جلو وانتون ني سمي كيسا جرانوس دجي كيسا جرانوس ني قباني يوكين ني دواني نما ربي فيدي مالي جل ور ربي فيدي نان حفن كن اينيون للاتا شهدو تمو ور إيمانا قبامو ور اينيو تججودان ولمون نبالنا ناسانير إذا ندوءني نجعبني هندنو ثم نفخ فيه أخرى إرجنامو أمر سالم مفادي ترمبان أفوف مه إسرافيل تفوف وجاء فرت مبودا كنته إرجما ربنا التمنير عليه الصلاة والسلام مرسا لما فوقن أفوف مجدو فإذا هم قيام ينظرون وجسنا نموني هندنو أبتنيت إلى لوجدن دفني هندنو كأني من دا سانيف كنا مفروض جراف أجد أبته فيوم يقوم الناس لرب العالمين guyyaa namoonni ka'anii qabrii isaanii irraa dhufanii rabbii alamaa fuuldura dhaabbatan guyyaa sana kan nuti dhaabbannu kophee wahii hin qabnu qaamni keenya akkuma kana qullaadha waan uffanne wahii illee hin qabnu akkuma kan akka gaafa dhalanneetti gara haadha keenyaatii baanetti deebina kama bada'na awwala khalqin nu'iidu akkuma uumama gaafa dura jalqabnetti isa deebifna jedha rabbiin kun waadaa rabbiin ofirratti qabateedha inna kunna fa'ilin nuti kana ni goonaa jedhe rabbiin guyyaa qiyaamaa kana keessa wantoonni ta'an taatee baay'eetu jiru taateewwan argaman kanneen keessa inni tokko kitaaba harka mirgaatiin yookiin harka mirgaatiin fudhachuudha namoonni gaariin warri khayrii hojjetan kitaaba harka mirgaatiin yoo fudhatan warri kaan immoo harka bitaatiin fudhatu rabbiin isa kana maal jedhe فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا ور كتاب إساني هرك مرقاتين فلتن ور رب جرافت لأولي جنان خيري هجتني هرك مرقاتين كتاب ساني فلتن فسوف يحاسب حسابا يسيرا إني كن قرنو تقول مسلبا وهي قرتما إسرتهن الفيفا مهنجبي فموجد رب وينقلب إلى أهله مسرورا قم مجودا قم ماتي ساتي دي بأجد مالف ملكي بودا ساتي كساران هنجر ملكا يجودا ملكي سنجالو إساتوهن أرقم وأما من أوتي كتابه وراء ظهري ورمو كتاب إساني قردوك دوبات فلتني جدا فسوف يدعو ثبورا سيج بديو في التكادت هلاكو في التكادت هاجد ربين ويصلى سعيرا إبدا قبدودا يموسينا جد أجيك يا ربين إني كن كتاب نكنما كتابك أنا كيسا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنق أكما ربين جل يجرو هجين كينيا يرتبر ريفمي تكو سنيسو قدا سنيسو هندو مكي ستبر ريفمي جرا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحسها قدين قدان إجون تكو كتاب ربين مؤمنو تافر كمرقاتين كنه ورقاني في مركبتاتين كنون هم التاتين قويا كياما إني لما فان تكو ميزان يوكي مدالة هجين المنا ماتي في المنا ما إبت مدالة مولا ميزان نكون ميزان حقاتي ميزان ونضع الموازين القسط ليوم القيامة قياك أماتي في مدالة حقات أي كينيا جد رب فلا تظلم نفس شيئا لبون كموات كلهم ميدمتو فلا ظلم اليوم dhaadannoo guyyaa qiyaamaadha miidhaawamti jedhamu har'a hin jiruudha adliidha guyyaan sun jechuudha guyyaa san madaalli fidamee madaalama hojii khayrii xiqqoo si yoo argattellee madaalamtee siif kaffalamtii sharrii xiqqoo si yoo hojjettellee madaalamteeti ittiin mindeffamtaa jechuudha faman ya'mal mithqaala dharratin khayran yara namni hojii xiqqoo hanga ijaraafuu madaaltullee hojjete itti mindeffama namni hojii xiqqoo sharrii
hanga atamii tokkollee hojjete mindaa ittiin mindeeffama guyyaa san warri hojiin khayrii isaanii mindaa madaala kaafte jette faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun dhugumatti milkaa'aniiru maaliif hojii khayrii jaraatu madaala kaase waman khaffat mawazinuhu warri hojiin khayrii jaraamoo madaala kaasuu dadhabee salphatte jette fa ulaika alladhina khasiru anfusahum warri sun warra lubbuu ofii kassaranii warra lubbuu ofii honga'anii fi jahannama khaalidun jahannama keessatti immoo hafu achi keessatti waaruu jedhe rabbiin talfahu wujuhahum an-nar fuula isaanii ibiddatu guba وهم فيها كالحون إسان أشكي ستتني فمودا سلبتودا جدي قاتني غياسون غياه جن خيرين تجت كودانين دچا كوداني أولين باي فمن قد بتر باسي كفلامونا شرين مهنغمة تجت كفاسي كفلام من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها نمني خيريتك هجت تيلو فيه فكيسا كودان تساف كفلام هاجد ربين ومن جاء بالسيئة نمني همت هجت تيلو فيه فلا يجزى إلا مثلها وما سيفكات ملوان براهم من ديفمو وهم لا يظلمون جرهم ميدمنو همتون اتنما في الدبل موجد إني لما فانقا مدالة سبويا قيامات قويا قيامات تاتين براتكمو شفاعات شفاعة كيسا شفاعة قدان كالنبي تكينيات عليه الصلاة والسلام شفاعة إني هند جالو الشفاعة العظمى شفاعة قدان كان إرقام ربيتي عليه الصلاة والسلام إني سكمتي تايو جدا قافا دريك قيامات تنمني هندي والاتقابمين namoonni baay'een bakka tokkotti dhaabbatanii dhiiraaf dubartiin qullaa qaanfii wamti jedhame tokko hin jirre dafki namarraa dafku kun namarraa gadi yaa'eetii deebi'ee isa kaan mudhii isa kaan qomasaa isa kaan afaan isaa luugamee jedha guyyaa san biiftuun illee namatti dhiheeffamti ogga kana ummanni baay'ee cinqamanii ishfa'a lanaa ilaa rabbik aadamin bira dhaqaniiti mee rabbii kee bira dhaqiiti manguddummaa nu gaafadhu shafaa'a nu gaafadhu ati akkana rabbiin harka isaatiin biyyirraa si uume jedhan innis hin danda'u jedhee nuuhitti dabarse nuuhin bira dhaqanii ati akkana awwala rasuulaa rabbiin dachiitti si ergeeti ati gabricha galateeffataadha jechuun rabbiin si jedhe dhaqimee rabbiin nu jedheeran achi innis lakkisaa ibraahimitti darbaa jedhe ibraahimin bira dhaqan ibraahim muusaatti muusaan ciisaatti dabarse dhumarratti nabiyyi keenya bira dhufan alayhi salaatu wassalaam ummanni cinqii guyyaa qiyaamaa dirree sanarraa jechuudha ogga kan ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam isiin kun kan kooti anatu dhaqaa jedhan haala kamiin dhaqu laata shafaa'a kana ogga dhaqan dura dhaqanii arshii rabbii jala sujuuda bu'anii hedduu rabbiin faarsanii sa'aatii dheeraa faaruu kan har'a hin beekamne gaafa sana rabbiin faarsanii jennaan rabbiin yaa muhammad irfa' raasaka mataa kee ol fuudhii was'al tu'ta washfa' tushaffa gaafadhu siif kennama shafaa abbaa dhaabbachuuf jette dhaabbadhu shafaan keenya fudhatamaa jennaan ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam yaa rabbi ummatako jedhan jennaan ummata kan keerraa nama xisaabni irra hin jirre galchi gara ulaa jannataa jedhama haala kanaan shafaa'aan jalqabamaa jechuudha shafaa'aan inni jalqabaa kan siraatii irra ummanni darbee jannata dhaqee seenu haala kanaan siraatii irra kan namni ummanne shafa'aan biraas immoo warra ibidda seeneefis shafa'aan ni godhama akka jarri jahannama keessaa bahanuu jechuudha isa kana nabiyyoonnis ni godhu mu'minoonnis ni godhu maleekonnis ni godhu warra tawhiida qabuuf jechuudha shafa'aa mu'minootaa kan maleekaa kan nabiyyootaa boodammoo inni hafu kan rabbii guddaa ol ta'eeti rabbiin guddaan alana kootu hafe jedhee aqwaaman ummata baay'ee jahannama keessaa fuudhee baaseetii gara jannataatti galchaa kan jedhutu amanamaa jechuudha qabxiin biraa hawdii ergamaa rabbiiti hawdii jechuun bakka namni dhaqee bishaan dhuguudha bishaan achirra jiru kun maa'uhu ashaddu bayaadan min al-laban kan aannanirra addaatuudha wa ahlaa min al-asal kan dammarra mi'aahuudha fooliin isaa immoo kan miskiirra bareeduudha dheerinni fi bal'inni isaa adeemsa ji'a tokko kan caaluudha akkuma kana meeshaan qodaan itti dhugamu baay'ina urjiilee samii kan caaluudha mu'minoonni guyyaa qiyaamaa dhufaniiti isa dhugu warri al tokko isa dhugee lamuu dheebuwamti jedhamu hin jiru warri sunnaa ergamaa rabbii faallesse garuu akka irraa deebifamu nabiyyiin itti maniiru alayhi salaatu wassalaam fayyukhadu bihim daata shimaal warri sun gara bitaatti qabamuu jedhan isa kanatti amanuunis barbaachisaadha akkuma kana qabxiin taateen guyyaa qiyaamaa cimaan tokko siraatii dhaabbate irra darbuudha siraatii jechuun kun karaa qallaa dugda jahannamaarra diriirfamte jirtuudha namoonni hanga hojii isaaniitiin dhufanii isiirra darbu
warri hojii filatamaa hojii bareedaa qaban akka calanqeetti dhufanii irra cehu osoo jiraachuuf dhibuus iyyuu hin argin sana booda warra akka qilleensaa akka bubbeetti deemu achi kee akka nama fiiguutti achi kee akka simbira achi kee akka nama fiiguutti nabiyyina alayhi salatu wassalam siraata irra dhaabatanii rabbi sallim jedhu yaa rabbi ummata kana najaa baasi yaa rabbi ummata kana najaa baasi jedhu gabrichi dadhabaan hojiin isaa xiqqoo ta'e boodarra dhufeetiyyi siqaa dhufa akka kana lafarra siqaatiyyi dhufa ogga kana cinaa siraatii bitaaf mirgarraa okkootu jiru kalaaliibatu jiru okkoon kun fannifamee jira namacha kana isa hojiin isa harkisaa fiddu kana asiin foonsaa kana boccoqaa ciraatiyyi jedha warra boccoqamu kana keessaa kan dabarfatutu jira kan immoo fuudhamee jahannama keessatti gadi kufutu jira jechuudha siraatiin baay'ee qalloodha akkuma kanas immoo ahaddu isin baay'ee qarrisii kun hanga haaduurra kan cimtuudha jedhan argaman rabbi alayhi salatu wasalam siraatitti akkuma amannu qabxiin ijoon itti amanuun dirqamaa jannataa fi ibidda jannanni biyya warra rabbiin jara qanansiisuu fedheeti biyya qananiiti qananiin isaa kun baay'ee cimaadha fiihaa maa laa aynun ra'at walaa udhunun sami'at walaa khatara alaa qalbi bashar qananiin achi keessa jiru waan ijji namaa hin argin waan gurri namaa hin dhagahin وان سمونا مرت الله يادمين فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون لبونكم وان إجنامات تلو جمّتشو دسي إجا أتشكي ستسي داف كندي فمي قبّي فمي جدهم بيتو من دوان سينو جدتي ربي نسي داف قبّي سجدشو والرب سوداتا نيف قبّي والرأجج ربي جلا بولنيف مؤمنو تاف قبّي أكو مكانا إبدمو بيجا والرأ كافراتي في يكمتو تاتيف قبّي isii keessa adabbiin jiru jiilchaan jiru kan namni hanga kana jedhee isii tilmaamuu hin dandeenyedha inna a'tadna lidh-dhaalimiina naaran ahaata bihim suraadiquha nuti dhaalimootaa fi ibidda kan dallaanis isii irratti marse eenyunu keessa ba'uu hin dandeenye jechuudha وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يو إسان برمجيفة اللي بشان أكسيجو زيتات يجرى في دما يشوي الوجوه يرون لقود أكنو الفدتو فول إساكنا قبي وادي أكبو قلو وادي متبليس بئس الشراب وساءت مرتفقة جنني في بدكون أمس نمجرو نما يوسي namni hojii khayrii hojjete rabbitti amane jedhe jannata kana seena namni hojii sharrii hojjete immoo imaana hin qabne jahannama kana seenuun waa tokko shakkii hin qabu isaan kanattis amanuun dirqamaa jechuudha eenyutu jannata seenaa eenyutu immoo ibidda seenaan akka walii galaatti namoota rabbiin jannata galu jedhee ragaa ba'e ragaa baana fakkeenyaaf nabiyyoota waan akkasii hunda jechuudha warra ergamaan rabbii maqaa jaraa nutti himan itti amanna fakkeenya Abu Bakr Umar Uthman Ali warri biraa warra jannataa ta'uu ragaa baana ni dubbanna jechuudha wasfiidhaan immoo namni akkana mu'minoonni warra rabbii sodaatan jannata galu jenna malee abalu x yookiin y jannata gala jennee murteessuu nuti hin dandeenyu ibiddas yoo fudhanne abaluu kan ibiddaati jechuu kan murteessuu danda'u rabbi malee nuu miti warra ergamaan rabbii maqaa himan kan akka Abu Jahal yookiin kan Quraanni maqaa hime kan akka Abi Lahab kan jahannamaa ta'u ragaa baan akka hojiitti immoo hojiin kufriin shirkiin kan jahannamaa nama godha ragaa baanaa jechuudha isa kana utuu duniyaarra jiru kaafira tokkoon kan jahannamaati akkasii jennee ragaa hin baanu jechuudha walumaa galatti taateewwan guyyaa qiyaamaa kana fakkaatu inni qabxiin ijoon nu hunduu ni kaafamna ogga kaafamne hojii keenya rabbiin fuulduratti ni mindeeffamna kitaabnis nuuf kennama hojiin keenyas ni madaalama akkuma kana siraatarra darbuunis ni jira sana booda gara jannata yookiin gara ibiddaa dhaquutu jira rabbiin jahannamarra najaanu haa baasu numa hundaayyuu kan jannata rabbiin nu haa godhu hada huwa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina muhammad wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh